Har'a oduu gaddaa qabadheen isinii dhiyaadhe. Viidiyoo kana sheerii gochuudhaan na gargaara. Biran darbinaa daraa keessan keessuma qimamoonni mana madaame biyya keessaaf biyya alaa warroonni jirtan sheerii godha. Viidiyoo kana sheerii naa godha. Isin fayyada. Tarii isin fayyada. Nama tokko lubbusaa baraaruu danda'a. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan hojjedheen of jijjiira. Nan jijjiira mamaatii kun jijjiira jettanii biyya Arabaa keessatti gubachaa warra jirtan mana madaamii keessatti jechuudha. Maallaqa keessan nama hin beekne irratti ergitanii warroonni lubbuu keessan balleessaa jirtan amma booda eeggannaa godhadha. Karaa baankii ergadha. Haa xinnaatu haa guddatu. Nama amantan yoo hin qabaanne amma durallee inuman jedhan karaa baankiitiin ergadha. Ciqiccikii isa hin qabne. As na qabe achi na qabe isa hin qabne asiin na baase achiin na baase isa hin qabne kallattiidhaan gara baankiitiin ergadha. Namichi isin asirratti argaa jirtan kun maqaan isaa Addunyaa jedhama. Kan inni jiraatu biyya Dubaay keessadha. Ijoollee baay'eerra maallaqa fuudheera. Garuu hin dabarsuuf hin dabarsineef. Isaan keessaa isheen tokko lubbuu ishee dhabdee jirti, of ajjeeftee jirti. An sababa kanaatiin sababa maallaqa namaa isin nyaataniin ijoolleen siqaayii meeqa dabarsanii madaamiin maallaqa ittiin kennitu yoo itti kennite illee torban 2 torban 3 kadhataniitu kan isaan argatan. Ji'a 3 ji'a 5 hojjetanii kan ji'a tokko argatu isin garuu laxxattanii teessanii maallaqa ijoollee fuutanii siin dabarsa ittiin jettanii kaatanii hamma isaan lubbuu isaanii dabarsanii kafalanitti hamma isaan du'anitti of rarraasanitti isin maallaqa isaanii fuutanii ittiin shaayii keessan qixxaa keessan qursii keessan ittiin nyaattanii kaatanii dhugdanii kaatanii har'an sii dabarsa borin sii dabarsa ittiin jettu. Utuu akkasittiin gubdanii kunoo lubbuun ishee galaafatamee jira. Of balleessitee jirti. Sii gurbaa hojjettee nyaattu akka hiriyaa keetii. Amma maal sii godhaga? Baga gammadde. Kunoo isheen addunyaarraa sii boqottee jirti. Duutee jirti bakka. Jiraadhu kaates iddoo isheen dhaqxa guyyaa tokko hin tura malee yookaan har'a yookaan bor ooleen dhaqxaates iddoo ishee guyyaa tokko deemuun kee waan hin oolle. Hagasiif iyyummoo sitta bal'atu baga gammadde. Baga gammadde. Maal isinii godha dafqi ijoollee biyya Arabaa? Maaliif gaddisiiftu nama? Maaliif ijoollee kana cinqitu? Isin immoo warri ijoolleen maallaqa akkasittiin gubattanii mana Arabaa keessa rakkattanii cinqamtanii fiddan maaliif kallattiidhaan gara baankiitiin hin ergan? Maaliif duuriyyoota abbaa argitan nyaachiftu? Maaliif kara deemaa abbaa argitan maallaqa keessa nyaachiftu? Utuu baankiin jiru kallattiidhaan ergachuun otoo isin irra jiru maaliifidha kan isin maallaqa keessan nama nyaachiftan duuriyyee abbaa arge? Sanuuyyuu immoo of rarraaftuun saalfattanii hidhattanii of ajjeeftu. Maaliif? Maa? Jireenyi har'a duwwaa miti. Ishee har'a duwwaa ilaalina. Bor bal'inni akka jiru ilaalaa. Bor akkasiin darbu hubadhaa. Bor waan gaariitti akkasiin akka darbitan hubadhaa. Lubbuu keessan ittiin faradiina waan barbaade yoo ta'e. Dhukkubsachuun waanuma jiru, fayyuun waanuma jiru, argachuun waanuma jiru, dhabuun waanuma jiru. Erga nama nyaachiftanii kaatanii booda dhiisaa lubbuu keessan ittiin faradiina. Warroonni dafqa shamaranii nyaattan immoo ibidda isinitti ta'u ishii. Gubadha umrii keessan guutuu gubachaa jiraadha. Kan dhalate isiniin guddatiin kan facaafattan raftanii riba malee bulaa dhugaa gacciisaatii bakki isin ciiftan isin nyaatu abidda isinitti ta'u wanta isin uffattan carqii isin ofirra buuftan abidda ta'ee isin gubaa deemu. Bakka waan isiniin jedhu tokkollee hin qabu. Dhugaa waaqa. Inti sababa keetti lubbuu shamarri lubbuu dhabdu ijoolleen keenya lubbuu dhabanii sababa keetti abbaa garaa. Biyyoo sitta ta'u ishii gadhee utoon si bira jiraadha dhugaas keessan gadi zalzalee dhaqee harka koo kennaanis fannifama haadha raa'u. Biyyoo sitta ta'u ishii dullacha haadha raa'u.